Arra haala bifa salphaa ta'een namni hundinuu intiroo itti hojjechuu danda'u keessumaa warra yuutuubaraa itti hojjechuu danda'an isin garsiisa. Fooyya'aa kan ta'e appilikeeshinii tokko qofaan hojjettanii appilikeeshinii kun kami kan jiru appilikeeshinii kana seennee akkamitti akka inni hojjetu waliin haa ilaallu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka jirra jirtu isin jechaa obboleen xiyyaa. Appilikeeshinii kun bifa salphaa ta'een osoo isin rakkoonne soqandii muraasa keessatti uumachuu dandeessu. Akkamitti uummanni kan jiru waliin haa ilaallu. Appilikeeshinii kana immoo eessaa akka argannu deebinee gara xumuraatti teelegiraamni argitan jedha. Teelegiraama hogguu dhuftan teelegiraama liinkii isaa as jala argachuu dandeessan. Kana waan ta'eef teelegiraamni keenya kana teelegiraama kanarratti dhooytanii liinkiin isa kana gabbuufattanii itti fayyadamuu dandeessan. Mee amma deebinee immoo akkamitti akka inni kun hojjetu irratti dalagne waliin haa ilaallu. Appilikeeshinii kana seennee yeroo appilikeeshinii kana dura seennu akkamitti akka inni irratti dalaguu dandeenyu waliin ilaalla. Bifa salphaa barreeffama gara biraatti kuufachuu hin taane isuma keessa seennee isuma keessatti barreessuudhaan argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf sagaloonni isaa kana amma permeeshin bira kunnee new hajuu kana keessaa isin kana gabbuufachuu dandeessan. Fakkeenyaaf afaan irratti gabbuufee isaan kanneen kana fakkaatan amma 2D keessa godhannees akkasuma kan daawloot godhatan irratti dhooytanii bifa isiniif ta'utti filachuu dandeessan. 3D keessaa akkuma sanii kan isinitti dasjee laallattanii bifoota akkana kanatti mee kamirratti akka dalaynu yeroo tokko waliin haa ilaallu. Anamif duuba deebi'ee kan lammaffaa jiru kanarratti amma isa kanarratti dalagaa jennu isin ammoo kan isinitti tolatti fayyadamuu dandeessan hordoftootiyya. Isa kana dalaguudhaaf gama jalaatti yuus tajaajiltoota kanarratti yeroo tokkos kun beeksisa waan ta'eef beeksisa firraa hinne bifa kana dhufaa amma edit goonee laalla jechuudha. Edit godhuudhaaf ammoo bakka test jettu sanarratti test fakkii qalama kan inni argitanii fakkii qalama kanarratti godhuune barreeffama kana bifoota garaagaraa yookaan qalama goonee yookaan waan biraa godhuuf isinii danda'a. Fedha keessanii qalama as argattanii diimaa yookaan biicaa ifasaa daddabaluu kun fedha keessanii. Anammoo akkuma maanta jiru kanatti dhiiseen wanni an filadhu mee tekstii keessaa barruulee garaagaraa jira. Barruulee kana keessaa mee kameraan qaadda anuma kanarratti dalagawwan kan kajuu taate raayit qofee raayit oggunaa godhee dan godhee asirratti maqaa keenya filanna. Maqaa keenya fakkeenyaaf ani Gadaajiin barreessaa. Gadaa Orootu Gadaa Oroo jee hogguun barreessee Gadaa Orootu barreessee nigistii godha. Danjee kana qopheeffadhan jira. Gara jalaatti fakkeenyaaf akka reefuun kanatti barreessetti asitti yoon ifin gabbu'ee teekinooloojii ittiin barreessee isin ammoo waan feetan barreessuu maqaa keessan jalatti waan feetan barreessuu inni dandeessu. Kibboota dan hogguun godhee bakka kana naaf dhufa inni kuni. Isoota kanammoo waan garaagaraatiin miidhagsuu dandeenya. Ammoo inni kuni barreeffamni reefu loogoo irra dhufu sun haqamee barreeffama keenyaan bakka buufamee jira. Osoo ammoo ablee hin goone duratti waan garaagaraatiin asitti dabaluu dandeessan. Fakkeenyaaf amma gara oliitti iditii loogoo kan jiru kana ni argitan jee yaada. Xamuraa kanarratti hogguu dhoofnee deemnee loogoo teenya fidanna. Fakkeenyaaf hogguun godhee suuraan sun dhuftee bakka tana lafa naa qabatti. Ammoo isin waan garaagaraatiin barreeffama garaagaraatiin ammoo jijjiiruu hin dandeessan. Fakkeenyaaf amma as hogguutu inni maal akka dhufu suuraan teenyatuun akkamitti akka miidhagsuu dandeenyu bifa kana kanarraa kan filannee isa kana tolchuu akka itti dandeenyu kana filannoo keessan jennu. Fakkeenyaaf filannoo keessan ta'a. Anama filannoon kiyya akkuma duraanis san waan ta'eef bifuma sanii dhiisee anama isin agarsiisuuf malee bifuma kanatti hin dhiifadha. Fakkeenyaaf danjeetuma asumarratti dhiisaa.
Barreeffama gara jalaa ablee tayyattu tanatti hogguu gabbuune ablee goone mee isii tana gara seef godhuudha yaana. Gara xumuraatti immoo isin ammoo barreeffama kana jijjiiruu dandeessan. Walumaa galatti an ammoo biraa deemee ispoortii tayyattanaa tan jalaa tan argatan jee yaada. Isi tanatti dhawa ammoo isin muuziqaa dhadhootanii editii waan gara garaa godhuu dandeessanii. An amma asirratti dhaheen viidiyoo tana gabaabsuudhaaf hogguun asirratti dhahee maal godha. Gara gubbaatti immoo HD tayyattu tanarratti filachuu hin dadhabina. HD irratti hogguu filattan gara jalaatti gabbuutanii yoo ni fidhooytan seef tayyattu tana qofa dha'uudhaan hulii seef godhanna. Faayil manaajarii keessatti gabbuunee laalla. Akkuma argaa jirtan faayil manaajarii keessatti gabbu'ee jiru waan ta'eef hordoftoonni kabajamoo viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagayaan naaf tura.